hundeeffamuu mana luba Oromiyaa kana akkan itti ilaalu akka adda ta'etti. Maaliif adda ta'e jechuun koo waan baay'ee qaba. Hundeeffamti mana amantichaa akkamittiin hundeeffame isa jedhu seenaarraa baruu nureera. Feeroonota jala ture amantiin kun. Feeroonota yeroo isin jedhu feeroonotatu phaaphaasota muudeetii Misirii nu erga. Waggaa 1500 achitti deemamanii dhaqanii muudamu. Nama biyya keenyaas miti namooti muudamaman. Firiminaaxoos yoo fudhatte Firiminaaxoos eessaa dhufe Xaaliyaaniidhaa dhufe. Aadaa keenya bareenu keessatti guddate yeroo Aksum daayinastii sana inni immoo qooqa sana baratee qooqa achitti saamu sana barate yeroo sana inni immoo uummata kana barsiisuu dhufe jechuudha. Maal isin jechuu barbaade olumaa gala amantiin kuni kan uummataa ta'uu qabaadhaan kan hin jedhu kan gar tokko ta'uu hin qabu. Amantii jechuun kan hundumaati. Yoo amantiin fudhattaa yoo amanuu baatte hin dhiista. Amantii kana immoo kan maalii fudhanne nuuni Kiristoos irraa fudhanne namni nuuf kennan jiru. Egaa haala yerootu karaa kaabaa fide malee utuu asiin galeera ta'e nutu fudhata dur. Isaan uumama carrashaa ta'u jechuudha. Kanaaf moototi biyya butaa turan suni achiitii as gad nu ergaa turani. Mootota irraa nu dhufaa ture jechuudha. An akka addaatti maaliif ni ilaala beektaa? Jalqaba Paatriyaarkiin Qulqulluu Yohaannis utuu Misirirra jiru achi muudee ergee booddee abboolii keenya isaan hin duune asitti immoo Paatriyaarkii uumani tokko. Isa booddee sadarkaa akka kanaan dhufee Paatriyaarkoti du'aa dhufanii bara 1983 maaltu uumame? Utuu abbaa Morqooriyoos jiru abbaa Phaawulos hin muudan. Hin cabne qannoona cameera. Kun achi diigaa dhufaniiti gaafa nu bira ga'u rakkoo uumani. An dhiifama naa godhi. Tigraay beeta kinatiin hin jiru amma. Hin dhaabne isaanitti yoo dubbate. Gaafa kana Oromoo ta'uu dubbatu. Tigraay beeta kinatiin jira. Mukaan dassaa laachuu jechaa turan. Baga gammaddanii uummata kana baay'ee gammanne jechaa turan. FBT agarsiisaa jiru. Kan keenya yeroo ta'uti rakkinni kun uumama. Amma barri kuni bara sabaaf sablammoota olii galanii yoo fedhan olii wajjin jiraatan yoo barbaadan immoo garaagara ba'anidha. An akka amantiittis yoo naase fedha kooti ka amantiin yoo barbaade nan nisa yoo barbaade nan jiraadha. Yoo naaf ta'edha amantiinis akkasii keessaa fuuta malee bakkee amantii. Kanaaf an baay'een itti gammadee humna koo oliin itti gammadee footoogiraafii wajjiniin kaana mi'oonni keenya footoogiraafii yeroo wajjiniin kaanu dura kan eenyu ilaalta kan eenyu ilaalta hankee ilaalta hankee ergi ilaalte booddee nama si bira jiru ilaalta si galeera Kiristoos uumaa an saboota koo warra badaniif hin dhufe malee warra Israa'el keessa jiraniif hin dhufe miteedhe ofiisaaf individual ofiisaa kaa'ee an isaaniif hin dhufe warra badeef Israa'eloota warra badaniif hin dhufe garuu gooftaa biyya lafaa miti footograafichas fudhadhu an footograafii hankoon keessa ilaala uummata kana keessa dura maaliin fakkaadha isa booddeen kan namaa ilaala anis akkas nama tokkotti hundumtuu kan isaa ilaala kunuma maal agarsiisa daayivarsiitiin yoo jiraate tokkichummaa keenya hin diigu. Amantiin immoo daayivarsiitii yoo miti Kiristoosiin tokkodha. Amma dheengadda maal jechaa turan dhiifama naa godhi እናወግዛቸዋለን እንደ አሪዮስ እንደ ንስጥሮስ እንደ መቅዶኒዮስ jechaa turan miti. Aariyoos kan inni itti waggazame maal jedheeti ilmi uumamaa jedhe abbooliin kun ilmi uumameedhani hin jenne. Maqdooniyoos kan inni itti waggazame kan inni itti eksikomunikeetii ta'e ba'ee hafuura qulqulluuta abbaa fi ilmaa gadee in ari'ani. Jara kun jedhanii hafuura qulqulluu kaasaniiru. Nisxiroos immoo Kiristoos akkeenya lama qaba. Nuun immoo tawaahidoo hin jirre. Jarri kun kana diiganiiru. Inda Aariyoos namni wagzaachoo. Waama isaallee hin beekani wanta haasa'an kan argiteetta. Utuu beekani koo kana naasa'an. Wallaaluma isaanii naasa'aa jiru jarri kun. Ani koo isin barsiisne dhanii nu barsiisuu barbaadu ta'e hin beeknu malee nus baranne teoloojii dhaabaan. Akkuma isaanii baranne isaanii hin gadi miti. Biyya bulchuu hin dandeenya hir'uu miti nun dhiifama naa godhe. Yeroo tokko imooshinaali agreesivii ta'edhaan hin jedhin malee yeroo tokko sitti dhaga'ama nuun utuu jirru namni baay'een afaan keenya dubbatee iddoo keenya muudamaa ture. Annanaara. Afaan keenya dubbate nu miti. Waan ofii immoo itti gammadanii fudhatu. Waan ofiiti. Warra waan kooti, hankooti, dhiiga kooti. Na keessaa waa'ee koo baasuu hin dandeessu. Maaliif sila uumamaan naaf kenname.
An barbaadeen fudhanne Oromummaa. Sabaaf sablammiinis inni jirus barbaadee waan fudhate hin qabu. Waaqa kenneef. Kanaan immoo namni wal cuucuu hin qabu. Ana caalachuu hin qabu. Bataskaana keessattis. Bataskaana kana yoo ilaalte Mahammad Raajaatu ijaare. Bara 1964. Mahammad Raajaa jechuun Islaama. Kan ijaarsi abboolii keenya. Maal qaba maddan keessa namooti bakkeedhaa dhufan. Kan kana dubbachuu danda'u namoota gimbii. Orool gargaaree jaala musliimota wajjin. Waa'ee kanaa isaantu dubbata malee. Waa'ee kanaa namni bakkeedhaa dhufee akkas jedhee dubbachuu hin danda'u bataskaana kanarratti. Sunis akkasuma. Waa'ee keenya dubbanne manuun waa'ee keenya dubbanne paapaasooti dubbatan waa'ee keenya dubbanne malee waa'ee namaa namni dubbate hin jiru. Waa'ee namaatti immoo maaltu nagashaa mana koona bushata akkaataa itti beekutti hin bushadha. Ollaa wajjin immoo kominikeeshinii uumee jiraachuun narra jira sirriidha. Maanis sooshaal animaal waan jedhamuuf bakka nama wajjin jiraachuun narra jira. Akka ittiin na wajjin hin jiraatanii ani yoo nama kabaje malee namni nan kabaju. Namni na salphisa anis nan salphisa. Bakka nan barbaada gaa digniitiin barbaadanis akkuma namaa. Kanaaf tu akka ittiin ol kabanyee olii wajjin jiraanne gaarummaa qabaa kan hin jedhu gammachuudhaaf.